baay'ee natti dhagahame baay'ee natti ulfaate isinis akkuma keenya dalagachuu baatee miila lama dhabuun baay'ee ulfaataadha. Gara baay'ee natti dhagahame obboleetti takka waan jedhuun qabu baqa kuma dhibba ni galchaafi baqa baay'ee natti ulfaate dhugaa. Nullee gisee mana baanu kanumatti hin baane abbaa keenya bira miila lama dhabdee ji'a ganaa mana kana keessa deettu dhugaa baay'ee namatti ulfaata. Baqa akkaawuntii baqa qabadheen jira waan ta'eef hin galchaaf ammoo galchaaf birri jaalamaan qaba waan ta'eef kuma dhibba hin galchaaf inshaallah. Baay'ee nama ulfaata dhugaa rabbii. Hundi keessanuu birrii lamaan je'ina waan qabdanirraa gargaara dhiifamallee naa godhaati. Nullee akkatti baane beenna malee akkatti gallu hin beennu. Rabbi yaada muraada keessa naa guutu. Anaallee abbaa koo na jalaa dhukkuba abbaa kootii du'aa naa godha. obboleettiiti ya abbaan kee dhibeen abbaa keetii hadha biran tarin biiznillaahi alkariim halkan idanaa biran tarin biiznillaahi wa biqudratillahi halkan idanaa biran tarin kuma dhibba amma galchette Allahu akbar namni isitti himadhee isitti himattanii anillee balaan hin taane nan mudatin kuma dhibba dhaqaaf jettuun ammallee lakkoofsa 10 barreeffadhu lakkoofsa 100 barreeffadhu kuu 50 barreeffadhu gadi bu'i duuballee sii kadhadha du'aayin tunillee makkarraa ayyise martin iyyadha. والله هر سينا قبي سدليني أسيقلو قمنا مبارك مسمى اللي واما في مسودة تينا اللي واما ورى يوتا نقستي بناتيتا أقول لك أجل بريسا ربي صداقنا شوفها شوفها تروا جلالي كاركار سو بوليتي تيناتي ربي صداقنا شوفها ربي تروا بيتشا رب بريسا تروا بيتشا جل بريسا ربي صداقنا شوفها ربي أكاونتي كبتنا جداني رجف سيسا دكا ملتا أكاونتين sirritti mul'ata kino akkana kino ma atillee xaaraa ooltu waan ta'eef nama ol nu galchama obboleettiin xinna kuma dhibba jette nama ol galchu waliin aadan mari Allahu akbar ittifufna miliyeena 5 barbaada anaga miliyeena 5 argadhu asiin bu'aadha miliyeena 5 barbaada amma caawa illee yaada murada qaba du'aayi naa godha jedha jala kana jira haga inni galchuun beekuuti du'aayi qabaa fi itti godhaa fi abbaa zarri keessan na barreesse tokkollee keessaan na barreesse kuma dhibba tokko akaawuntii amma qabadhe ameerikaa irraa amma naqaa fi kuma dhibba tokko jedha itti naadan mari abbo akkana wallahi Allahu akbar eega galtaniitu beektu siifan qoy siifan wayye ati hoomee abbaa zarri kana na beeyta wal beeyna koya siifan gashitee danuu funaan aartii koyyaa dhiisaa isii koyyaa waan isinitti hima. Ani jalqabe ustaaza kiyya. Maanaajeriidha. Ana sirraa dubbata maanaajeriidha siin dhiisaa. Esh. Hayyee itti na'aani ka miliyeena 5 barbaada nama miliyeena 5 gad asiin bu'u. Amma isin 100 qabdu amaneen 100 750 ture 950 miliyeena keenya duraa tilmaamaan nuti keenyeen alatti isin 950 geessaniittu Allahu akbar. Ayyee nama tokko naa dubbis miliyeena ol guuta. Eshi. Zabiba si dubbiseera zabiba sin buusa. Akkaawuntii qabadhaa gaggalchaa warri galchaa jirtan ushi. Ammas immoo dabalataanii siifu si deebisu na of kolchi. Hello. Eshi. Muzeellee buusi booda deebistaa muzeellee buusi nama nuu galchi. Madiinaatu barbaadde museen maal nuun jedha yoo bakka kan koo namni galee waa kennu jedhe rakkoon qabu. Booda adeemu master booda adeemu dhiisoma rakkoon qabu booda adeemu rakkoon qabu isii waan jirtu booda adeemu amma hojirra jirra booda adeemu. Eshi muzayyin rakkoon qabu nan bu'a. Eshi Abshir nuu battaa isiin immoo si jedhaarti waan ta'eef obboleessa koo Abshir. Hayyee anis 500 anis 50 warri 100 lakkoofsanaa barreessaa har'a seenaa dalagdu wallaahi. harra isin waliif akka dhaabbattanu kan nu laallu maashaallah itti fufna fatu salaam alaykum wa alaykum salaam akkam jirtu hundumti keessan iyyuu nagaa alhamdulillah warri kuma dhibba lakkoofsa dhibba barreessaa warri 50 barreessaa warri dida akkas dafa itti fufi fatu okay kuma 50 amman galcha kun risiitii sin si ergaa Allahu akbar takbir miliyeena takka lafaan naa gai miliyeena takka irra du'aayi goonam miliyeena takka irra du'aayi goon bakka jirtanii harka ol qaba amma miliyeena tokko irratti du'aayi goonam
1 ሚሊዮን በአማርኛ ማለት ነው። በአማርኛ 1 ሚሊዮን በአረበኛ ማለት አረቢፋ ነው። በእንግሊዝኛስ አፋን መርቱ እንጅራዳ ኡስታዝ ኬኛ ወጅን ሚሊዮን ለማ ከንዱራን ዱፍና ነን ወጅን ኩመዲ ከሰነን ገልቾ ፖሊስ ኦዲስ ማንስ ገልቾ ከሰነን ገልቾ አንኪያ በቃ ሚሊዮን ሸምበርባዳ ከሰን ጊዜ በርባዳኒ ማዳባር ረከደ ሰገንታን ኪያ አየ ሚሊዮን ማለማትን ቀረተን ወዴታኒ እሺ ጀራ አየ ሰላም አለይኩም ትፉፋ إذن ربي تنما حتى نبرة دابت شر سنرجني بإذن الله الكريم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم بلان انتان اللي سنتكني بلان أتم بين اللي سنتكني balaan ati quba qabdallee sintuqini ka ati quba qabdallee sintuqini hamtuuni sharrii fi haasinni namaa hizdii fi fiskii fi waanyoo fi sihirillee sintuqini izni rabbiitiin dhibeen akka maleellee sintuqini deyni akka maleellee sintuqini badiin ilma badeellee sintuqini badiin hintala baddeellee sintuqini badiin dargaggeessa badeellee sintuqini faanti teellee faana barakaa haa taatu wanni ati dubbattillee waan barakaa haa taatu gammachuu fi lalii fi sa'aadaan qooda kee haa taatu abboo iznii rabbiitiin makarraa sii kadhataa jira har'aa adduma sii haa taatu milkiin har'aa walitti sii haa qabamtu bitaanillee mirgaanillee sii haa bal'attu maal ta'ee ol ta'e yoo jedhan isitu rabbiif ta'e rabbi isaaf ta'e deebiin tanuma haa taatu bakka jirtuu sii haa bal'attu bakka jirtuu sii haa bal'attu osoo hiriyaan ta'e gadi si laaltu olin rabbi sii haa dabarsu osoo waanyoon ihisitti jettu osoo sharriin si jettu odoo sharriin gad deebi'aa si yaaddu ati duratti bayi biiftuu ganamaa rabbi si haa godhu biiftuu ganamaa namni hin danda'u biiftuu ganamaa rabbi si haa godhu ji'a 17 halkanii rabbi si haa taasisu mul'adhu ol deemi dubbadhu hin callisini beeki hin wallaalini ol deemuu malee gad hin deebini mul'achu maal jettaa maqaa ustaaziitiin 5,000 dabala. maqaa ustaaziitiin 5,000 dabala Allahu akbar aboo ol ta'i mul'adhu ol ta'i hayye ol ta'i itti fufaa ኡስታዝ አባዘር በ10 ደቂቃ ውስጥ ሪከርድ ይሰብረዋሉ ኑት ሚሊዮን ቶኮ ማማ ኬኝ ደቂቃ ቶኮ ሞማስተር ወረጀ ላይራን ከነ yaadachiisi sagaleen kee jira rabu busa akka deemanu isa kaanitti fufaachuun barbaadachiifamaan addaanis mul'atu yaada bareedaadha Aleksi Cabaan kenna abbaa jaban yaada bareedaadha yaadan qabnu sidaafis amma nuti wal yaadachiisuudhuma malee hojiidha kan nu hojjannu fatu galatoomi gadiin si buusa namni 100 lakkoofsa 100 barreessi namni 550 barreessi namni immoo rabbi qofannaa argaara jette kunooti akkaawuntiin dalga kanarra jira mataa abbaa jaban irra jira kunuu barreessinee jirra jechuudha Aleksi salaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا اللي مقا ماستر شرف الدين إني كما سمعت ما دبرت كنو هو بيك أنساشي نو كمشان أكنا يجيك كني فوقي كنت أمو كمشان إيه شنتم الله أكبر شنتم أستاذ أنا كنا إيش مقا جيسن إن مشانين ديما أنغو مشان تمان يرو وعمل إيش مقا أستاذ بازري تيني سموت تندبل على كونغم الله دي جي ميسا هذا أنا نقول ده برسيكا يرو كان أستاذي دي وانتو إيه مشان تمان هذا دبين مالي في ميلينا توكو توك عشان قالين واي كذا تشوبر بادو تلمامان قد كيسا وانا برايرا دافي قد واسيم دافي قد سربرايز وعليكم السلام استاذ ابا جيرو فنديمان زيرو جاوامو فنديما مالجتو زيرو جا ماستر مدينة اللي ربي الرهاكاسو دراما بشان دبي ننقلشا الله اكبر ما تو قالك يا جرا نيتورك النكبي الله اكبر نيتورك النكبي انا تفكرت ايش تفوفي كمان يبشن دايركتي
dira harkaa qaba birri ammaan tanatti an harkaa qaba akkamiin galchuufii danda'a baay'een dandeenye guyyaa guutuu booyaa olii hadha wallaahi rabbiin sirraa haa kaasu inshaallah biiznillah adada salaatuun du'aa isii godha ishee obboleettii tiyya abshir galatoom bareedduu ko gamanumaan itti fufnaa roozii karaa barbaaddeen galchi kuma master akka birriin kun narratti nafni amaanaa birriin kun akka na biratti nafni raama 500 nan galchaaf yeroo biraallee in galchaaf isii roozii galatoom hayyee galchuuf naa godha haala naa mijeessaa please yoo fuudhuna deebistanii roozii gabaabsi sa'aata taqamii yennaat galatoomi dubbii miilaati waan ta'eef akka ati galchitu abdii guddaa sirraa qabna utuun galchine asin nuftu yeroo fayyadamna yeroo galchite daraseenyi nu ergi kunooti akkaawuntiin karaa barbaaddeen ergi salaamu alaikum rabbii jetteeti kan garagalchaa jirtu rabbiin immoo waa yaadde kennitu ajaa keessi yaa baasu ustaazii du'aa itti godha miliyoona tokkoof kan ustaazii qofti jechuudha 50,000 70,000 amma immoo asii 25 dhibba walitti isinii gaheera alleesis maqaa keessanii 50 korratti waan dabaleefanii 25 dabala asii amma isin 25 kenniteetti walitti dhibba tokko geessaniittu yaa'u itti fufna amma nama 100 barbaada nama 50 barbaada fatuko gannaa bu'i jalanaa taa'i haala dubbiin miilaati indoon dhiira damoosa waggaa fa'i jechuudha miila siitiin jijjiirtuun barbaadaadhaan miila siitiin lakkoofsa 100 barreessi lakkoofsa 50 barreessi dafi Allahu akbar waa dhufaara ammas shugguxiin dafi jedhaarti shugguxii dafi ka amma warra kuma 100 keessummeessaara kottu gal asma dafi kottu Allahu akbar zaare eo kurreni siniyisiisa ustaaz ta'ana laala daqiiqa muraasa qofa naa kenna Abu bismillah saatu kwa eshi fuyeko Salam alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Master Ofuye Sagalen ko jiru Waado na dhaggeeffat imma lubbuuti gabaabsi jecha tokko Master kuma digdama ni galcha Fuyeko kuma digdama ni galchaaf Master kuma digdama ni galchaaf Tolona godin adebisi darrasenyi na ergi waan ni jette galchite waa tokko rakko moditor gifti yetan qalqalchino moditor gifti tay nama angashi jere gashi shi gifti go Fuyeko yero gashi darrasenyi ergi shi Ashi thank you Fariya assalamu alaikum kuma dibba malan galina amma kuma dibba kuma shantama qofa bodde gadi baa dhufnam Ashi Fariya la kosa dibba barreessa la kosa shantama barreessa saati fayyadamna Fariya wa alaikum assalam wa rahmatullah yefattane namni jobri kuma shantama Assalamu alaikum ya Allahu akbar binno tinish ko no wa alaikum assalam Fariya tifufi Sagalen ko jira Orko tifufi Sagalen ko jira Aratti fufi Sagalen ko jira na hima jira asu jira Ay inshallah birri Saudi birri kuma tokko dibba shannan galchaafanisi account Fariya birri Itoophiyaa yoo bicate tilmaama yaa jamaa qarshii meeqa qara qarshii kuma 75 ta'uu dhiisaare galatoomi qashtigo inta miti Fariya ya ustaz ta'uu ya okay ustaz kennira Fariyaan kuma 70 ho'i kenniteetti walumatti kuma 200 sinii galeera namni biraa ammoo sinii kan dabaru jiraachuun malee yaa 75 shin taa'ee yaada Haye Fariya jalateesse aamin jettaa simbuusa shi rakkoon bareedduu ko Aleksi ko Aleksi Risiti ergee jira Master Mangisti ko ulfaadhu jecha siifin qabu maal wayyaa gassi buusu Akkoo qabu nan bu'a rabbo Thank you Asuko salam alaikum Asu dubbadhu yeroon qabnu asuko wayne miila keetiin hin qalladin miila Assalamu keetiin alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum assalam wa rahmatullah
Birrii kuma kudhan nan galcha. Asukoo teenkii winiinnaat rabbi sirraa jaallatu yeroo galchite darrasenyi nu ergi. Ustaaziif immoo birrii kuma shan nan galchaaf. Galatoomii haadhokoo teenkii winiinnaat kuma 15. Foloo kun adeemna. Keessa balleessineeyyi isii silaatti isinii qabna shi isii silaa kuma 200 ta'u amma sirrii binee gadi bunna beekaatuma jechuudha. Eshi lakkoofsa 100 barreessaa. Kuma 200 gaanii ustaazii maashaallah. Miliyoona tokko. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalaam yaa wandamee. Hayyee galatooma rabbi sinirraa jaallatu ani qabeenya qabaadhee fi miti garuu alhamdulillah fayyaa guutuu nan qabaa harki koo nagaadha miilli koo nagaadha. Dhibamoo obboleettii keenyaa kana baay'ee qalbii na cabsee qabaadhee fi miti qarshii 5,000 Itoophiyaa nan galchaaf. Mangistii koo ulfaan galatoomi kabajame obboleessa koo. Saati koo naa jiraadhu jecha siif hin qabu. Yoo gasi buusan nutti mufatiniin siin jedha. Thank you. Eshi nama biraa bilisee jirtaa? Bilisee. Wayye. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Inshallah rabbi adenis kuma idda wabbaaf qabeen jira. Bilisee koo ulfaadhu galatoomii rabbi dachaan bakka siifaa buusu ustaayinii lee du'aa isii godhu yeroo galchite darrasenyi ni foolus. Amiin ayya. Ayya nagaan turi qaalii koo. Thank you. Eshi Naafiyaad salaam alaikum. Lakkoofsa qofa barreessaa warreen isiniin jedhaa jiru. Naafiyaad. Haydar bilisummaa hanga dandeessan viidiyoo nu of yaalii. Ijoolleen Oromoo dhageettii qabdan yoo dhuftan lakkoofsas haa ta'u afaas haa ta'u waan qabdan darbadhaatii feena. በነገራችን ላይ ጀረከ ዶክተር አስሊቲ ጀረከ ናስራኑሌ እና አምዛ እነ ሙባረክ አመሰረ ደቤ ዋምቸ ሰኔ ጎዳ ሰገንታው ብለቲ ከሰኔ ከነራት ኮታ ኢልማዳ ሰገንታ ብራ ቀቡን አኩመ ጅሮት ተይ ከነራስ ኮታ ለወጀለራተን ሰዓት ሲኒ ሚጃተቲ ጉያራ ዋንጋር ያወጀኑ ነሙን ነጀለት ዘርገምተኑ ከሪጆል ነጊቲ ቀበብደኑ ረቲር ማዳን ጀራ አትፉምናሺ ሶሉሽን ሙዲተሮኒ ነመጋቻ ጅርተኑ ዲሳን አንገልቻ የሮራፍ ሶሉሽን እሺ ጆብራ namoota nama gargaaran ijaallaleetan beekan kanaaf eshi waamnaan kan hin owwaanne maaliif natti gashitu nama fakkeenyaaf naaf yaad tee muyitii qabattee kan teessu jechuudhaati maaliif bareedu obboleessa kan koo waa'ee miila ofuusun waa'ee lubbuuti hin qalladamu siin jechuuf anjoo biraa salaamu alaikum Jobra. Okay. Sagaleen koo jira miti yaa jamaa. Jira master. Jobra. Yoo qoosaa jiraattan namoonni seentanu aboo bismillaahi ani waa tokko siniin hin jedhu giroo keessanii mana keessan galaa dhiisaa hin qalladina namoonni tarii infoortii keessan ta'uu mala ayidoon garuu namoonni seentanu waan nu jennu dhaggeeffadha. Obboleettii keenyaa fi 100 kuma 50 anjira warri jettanu lakkoofsa barreeffadhaa seenaadhaan lakkoofsi nu barreessaa jenne 50 yookiin 100 barreeffadhaa callistaniin barreessinaa obboleettii keenya asitti argamtu yaa hedduun keessan argaa turtan jedhee tayyaada kanaaf Halo. Wayye. Darar. Bagana kan nufte jadi kami. Waalaikumsalam warahmatullah. Anillee kun hamma dabarsee tagarsiisaa kan nambuusin silkii biraatiin an dabarsaara. Ayye habibi ko meeqa jette? 30 nan dabarsaam. 30 maashaallah tab. Jiraadhu muna. Amma na risiti fidutti muna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتومي كانوا نجتمي. Kuma 30 nan dabarsaaf إن شاء الله. ما صد. Thank you. نجاتي أتومي. Koti makfurana kadda dan ustaza. أي إن شاء الله سيف كرتو. ربي سيا جمع تشيزو. نجاتي. Muna Wayye. meeqa gabbaa malee.
Meeqeetti? Soddoma itti. Najaatoo meeqeetti? Nan gaafata Najaate wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Najaat. Abbaa Jabal. Master Gasti akka tokko ta'eera. Gastii miti abbaa soddomaaf 20 hin keessummeessin amma 50maaf 100 qofa finna ustaaz. Eega galanii keessummeessuun dirqama kan galanii waan ta'eef. Eega galanii akkas. Galanii waan Ustaaza qarshii Itoophiyaa 10,000 galcha. Kuma godhan ayyee galatoomi waan tokko isiniin jechuu barbaadaa jira. Abaazar ustaaz Abaazar maal jedhaa dubbettu ani ammallee gara miliyoona meeqaattan deema jedhaa jiru 50 ollaa baasaa jedhaa jiru. Dhugaadha immoo Abaazar Maaster Sharafuddin dhakkaataan akkana godhaa ila akkana abbaa Jabal beekisa takka naa kenni waan isiniin jenne nuti nama qarshii takka nu arjoomeef 10,000 nu arjoomeef takka nu arjoomellee ala raasna mataa keenya irra jira. Namni hadda qabaatee 50 nu arjoome qarshii birrii 50 dhibba nu arjoome akaawuntii dhasdara jedhaa fudhadhu. Garuu obboleettii teenya tana miila irraa cite gammachiisuu qabna namni rabbi waasi bira kaa'e damooza ji'a takka qarshii doolaara yookiin riyaala 50 Itoophiyaa au 100 Itoophiyaa namni nu galchuu dandeettan gara miliyoona hedduuti osidna warri 50 lakkoofsa 50 barreeffadha warri 100 lakkoofsa 100 barreeffadha warri 10,000 5,000 illee rabbitu quba si qaba birrii 5 illee tuffanu nuti erga rabbi harka isi jala nu qabachiisen tuffan akaawuntii as jalaa fudhu ima ergi 50 10 200 waan dandeet garuu namni amma nu asirratti barbaanu nama 50,000tiif 100,000 akkasi wal yaabeenu isin kaleessi sagalee namaa ta'aa turtan ijoollee shamara har'a immoo ofii isiniif sagalee isinii ta'aa jirra obboleettiin teena luka bareedaan baatee luitti isii irraa cittee bana yaalaa jirti hamilee isii tudhame hamileen kentu qamini 50 lakkoofsa isiniin jirre barreeffadha kuwwan immoo waan qabdan jaluma kana galcha barakallahu fiikum. Ustaazi waa tokko isinumatti hin deebisa carraa Haydar bilisummaa jirta Haydariif carraan kennaan tokko Haydar salaamu alaikum yoo jiraattan nu deebi'aa tokko sin guddisa. Haydar obboleessa keenya hawaasni bal'aan nu qomaa qoosuu hin taane hundi keenya hirmaachuu qabna sagaleen keenya hundi hin barbaachisa namni namarraa dhaga'uu danda'u mala nama sagalee isaa jaallatu namallee ituunni na keessummeessa jedhu jirata waan ta'eef ustaaz gaansi hanga miliyoona 1.3 deemanii jiru ammas itti fufa Haydar muyitii kaasii yoo jiraatte jira naan jedhee hin jirtu ta'es hin jiru jira akkamitti hin jiruudha yaa obboleessoo guyyaan matinaati obboleessa kiyya qaalii nama guddaa koo kunoo Olinsi guddisaa viidiyoo banadhuuti daqiiqaa meeqa daqiiqaa muyitii godhi banaadha ilaa fi muyitii godhi baay'ee yookiin daqiiqaa meeqaaf seete daqiiqaa 25 yookiin 30 sii kenna daqiiqaa 30 keessa garuu birrii miliyoona 1 sirraa barbaadna maal jettaa Haydar? Abaazar dhageesse. Haydar Abaazarii wal bira taa'i kunoo mucaan bicattee teessu Abaazarii wal bira taa'i kottu kunoo. Miliyoonni tokkotiin xiqqaatu garuu Haydariin gara miliyoona 2 odoo siisitani. Ilaallee itti deebina ustaas. Haydariin namni hin jaalata waan ta'eef. Waan na gootu maaskar daandiirraan jira sa'aatii tokko daqiiqaa 30 booda haala mijeessee biyyaadhaaf biyya keessa tolcheen dhufa hagas Abaazarii ma daqiiqaa 21 na dabarsa. Daqiiqaa 20 Abaazarii. Okay. Abaazarii dabarsa taanaan Abbaa Jabalii fi Abaazaritti dabarsa akkas taanaan Abbaan Jabalii fi Abaazar wal irkaa fuudhanu jaratti dabarsa. Eshi jara lamaan wal bira kaa'etanii Abaazar du'aa itti godhu Abbaan Jabaliin keessummeessaa 100,000 moodira qabda Abbaa Jabal 50,000 dhibbatti fufa. Warri kaan isin gargaartu garuu mucattiin fayyadamtu waan ta'eef isinillee warri kaan 20,010 hawaa jirtanu abshir utumallee birrii dhabdanii sheer gootanii har'a isin khayrii kanan qoddattu itti fufi Abbaa Jabal. Takka tuusi daqiiqaa 2 wayii qofa naa kennitu. Dhageessanitti amma Abaazar du'aadha ani immoo isin keessummeessa inshallah. Love I love ka jettu kun meemee waa jedhiga. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Obboleettiin keenya rabbiin nagaan biyyatti haa galchuu birrii kuweetii 1,000 hin galchaa fi inshallah isaa iddee du'aayii nu godhaadha. Birrii kuweetii 1,000 jechuun meeqa ta'uu Itoophiyaa? Yoo sharafni ol guddaa ta'e 70,000.
Allahu akbar. Akka sharafni akka riskii isii ta'etti kuma dhibballee yoo ta'eef kuma torbaatamallee yoo ta'eef birrii kuma tokko kuweetii nan galchaaf isii qofaa fi nagaan biyyatti haadha isiititti rabbiin haa galchuun hunduu dalagatuuf biyyaa baane waan ta'eef. Allahu akbar. Abazar azdebiyaga. Okay. Ma jaa kono meme kaasitti argamtu kun atillee moo'itirra kaasi. Salaatee dhufa. Maashaallah itti deemama. Ayye. Majaan. Du'aayi naa godha obboleettii akka isii tabayyaa hin. Du'aayisiif godhu. Okay. Nama amma gaa warri dhibba niyyattan dhibba barreeffadha koomintii jalatti warri 50 barreeffadha. Warroonni kaanis akkasuma carraadhaan isin gaggalchina. Abaazarri warra 50 dhibba galchanu naa wareegi ollaa sassaabii jedhaa jiru. Warri kaan immoo kunoo akkaawuntiin isuma isin jalatti argartan kanaadha. Koppiliin sheer godhaa. Darbadhaafin jedhaa. Okay, suusiyye. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anillee birrii 300 Dubaay 15,000 Itoophiyaa niin galchaa fi obboleettiin rabbi fayyaa kennuu fi akkaawuntii qabadheera. Ayyee ulfaadhu kunoo fooloo baaksii godheeranillee rakkoon qabu jedha. Abaazar waan addisii tokkommoo 70 jettee kaate. Okay. Meme moditarri ilaalaa naa galcha Faaruq. Abeeti. Baga nagaan dhuftee mee atoo maal jetta maal niyyatte mee boletti keenya kanaaf. Kuma tokko suudii nan galcha. Kuma tokko suudii Allahu akbar. Hayyee warroonni galtan muujaan kottuu mootii qabatteen taa'anii bu'ii moditaroonni hojjadhaa eme warra 50 barreeffataa ollaa darbadhaa. Abaazar du'aa kadhachuudhaaf gaa du'aa itti fufuudhaaf amma yalla meme Herreega godhaa deemi yoo herreega goone waliin taanu abbaa jibal herreega godhaa miliyoona 2 barbaada. Godhaan jira kunoo isinii godhaan jira amma kunoo asitti akka jaabaa isinii godhaan jira miliyoona 5 keessaa inuma guuttattu dheetanii wannoo ta'aa jira abdiin qaba. Meme warri 50 warri 100 jedha warri 50 jedha orsesseena. Meme moditaroonni jirtan osja. Obsee gotti 50 dhaarti. Okay. Mulu. Okay, obse. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمي؟ نجا والله الحمد لله. جاب سنة تمر في مالية تف. أنا بري دبي بريكم أتوقع إن شاء الله وربنا غرقارنا ندبرسا. دبي بريكم أتوقع. الله أكبر. أوكي. إيش فرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دينارا كويتي ربنا من كنا يتوقع بكما بتوقع. أديله dia bakan jira, أديله dia bakan jira. Yorab dia maka Master Sharafuddin. Ayye. Anu dibadu. Maka Master Sharafuddin fi maka Ustaz Kenya Sheikh Ali Jimmatin birri 8 Jibuutiin jiraadha birri 8 maqaa jara lamaniitiin akkaawuntii si barreeffadheera isiniif keessaan fooloo na godha isiniif galcha. Ayyee Allahu akbar. Egaa maqaa kiyyaanillee mee kuma diidama itti naa dabali kuma dhibbaa gootu anillee ustaazuma maqaa kiyyaan lafeetti du'aa isii godha makkarra. Maka keessa kuma itti dheera. Allah ayyee kuma 90 barakallahu fiik rabbi sirraa jaalata. Kuma 90 kan soban qabne maqaa keessanii kuma 10 kuma 90 isinii galcha. Allahu akbar.
Abaazar mucaa waan jette dhageessanii birrii 100 Itoophiyaa ta'a jette akkasii miti fira. Birrii meeqa jette? Maal jettan? Dinaara 200 ku'eet. Kuma Itoophiyaatti birrii meeqa ta'a? Maqaa Maastar Sharafaddin maqaa Sheek Gaalii Jimmaatiin maqaa Sheek Abaazarriin immoo 10,000 birrii 90,000 jedhe. Ati 90,000 itti biillaa 5G'n okay galatoon ulfaadhu. Ayyee amma firaa kana biran jira. Firaan birriin ati jette sun Itoophiyaatti meeqa ta'a? Birrii 1,800 wayita. Dinaara. Birrii 1,800 rikaardii hin jirre galmeeffame. Allahu akbar. Doaina foda abbaasan kumana. Amma kun Abaazar tilmaamataa jirtu miti Abaazar. Isa badda amma deemeera laa eegan jarga amma wallaa jijjiiraaga warri galtan kun obsee asobtee kaatee miti obseen. Ganna buusaa rakkoon qabuun. Ayyee isin ofumaa keessaniin bu'aa malee buusuun nutti ulfaataa koppiliingi sheer taaptaabiin nu barbaachisa. Ammas immoo akkaawuntii irratti gargaaramaa dhufana hamma isiniilaaf hamma dandeessan irra galchuu hin dagatina. Sheer koppiliingi gochuunis gargaarsa. Warri 50,000 jirreedha gam isaan miliyoona. Ya salaam salaamu alaikum. Wa alaikum assalam master Ricardi haaraa galmaa 800 ammas tokko maqaa keetti isin jiru mee qoy. Waa tokko kun siluma Abaazariin guddisaa waa tokko kun shakkii hin qabnu abbaa jabalii namni baay'een hin jaallataa kanaafan anis nan beeka kanaafan sitti dabarsee deeme. Baay'ee namoonni fikriin namoota zamana booddee kana baay'ee dabalaa jira. Kanaaf ammas rabbaa isiif haa dabalu. Galatoomi al tokko laantee aanni gisee cabacabaal al tokko. Galatoomi mangistiifoo. Itti aansuudhaan. Halaateen dhufa dafeeshi. Wannan jechuu barbaadu maanni qarshii meeqa geesseetta meeqa nanatti himi? Qarshii meeqa geesseetta amma qarshii 700 waan akkasii gaara la. 700 geesseetta dhugumaan. La 750 abboo maal taate? 750 amma magriba sagadee dhufutti immoo xaqa garuu master amma ergasii warroonni nama gargaarsuudhaan beekamtanu riikaardii haaraa cabsaa rumsa. Goy waan sitti maa goy. Wal badooma kan nama fuudhee ta'uu ta'e bana garaachi dubbiin dubbuuti. Warri ergasii laatiin afaan injirratti sheer godhaa jirtan galatooma.